Toliigaa kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu armaala siniin jechuu barbaade wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kunis immoo eerpoortii keessatti jechuudha. Keessattuu imaaraat warra jirtan biyya biraatirra hin beeku jechuudha. Gaayis mi'a ofitti hin baay'isinaadha. Gaafa sin asii deemtan tikeettii keessan irratti kiiloo siniif barreeffama jechuudha. Amma ijoollee baay'ee argaa tanan ture jechuudha. Deemanii achi ga'anii shaanxaa 3, 4, 5 baatanii yookiin immoo uffata isaanii kaartoonii keessatti ashaganii maal jedhanii isa booda maal godhu boolee keessatti gatu jechuudha. Tokkoffaa birrii harkatti qabachuu qabdu jechuudha. Yookiin mi'a keessan baay'ee ta'e taanan mi'a keessan otoo iffeesisiin dura mazzasiifadhaa kiiloo isaa kiiloo 40 jedhee tikeetti irratti yoo si barreeffame kaalaas kiiloo 40 shaanxaa lamatti kiiloo 20 goote bakka isa caalaa siif hin eeyyamamne jechuudha. Tokko kana lamaffamu shaanxaa harkaatti kiiloo 7 yookiin kiiloo 10 kan eeyyamamu. Kana harkatti hin baattaa isaan achi meeshaa baay'ee qabdu taanan uffata baay'ee qabdu taanan kaargoo godhaa malee fuutanii deemtanii boolee keessa gaafa seentan qarshii hin qabdan taanan siniin dabarsanii jechuudha. Kanaafuu maaliif kisaartuu jechuudha. Amma kinoo micoo wayii booleedhuma keessa dhaabattee tiktookii kana irratti argee viidiyoota ijoollee kana waraabdi. Isaan gaafas maal kun uffata isaanii achitti gatanii sheeniis lafa waan hundumaa yoo arginu hundumtuu nutti bareeda garuu maal goonare kan hunda fudhannee galuu hin dandeenye. Keessattuu ispeeshaalii ijoolleen biyya arabaa jiru erga qarshii qabannee galuu qabna biyya keenya. Uffanni ayinataa barbaanne biyya guutee jira. Wanni uffataa rakkoon hin jiru. Itoophiyaa irratti qarshii bichaa qabaadhu. Kanaafuu asitti sheenii irra guurtanii boolee keessatti gattanii deemtu isin galee. Kanaafuu piliis uffata baay'ee hin bitinaadha. Kinoo uffata shaanxaa 3, shaanxaa 4, shaanxaa 5 bafusum hin darbu booleerraan. Kaargoo yoo gootan malee mi'a baay'ee bitattan taanan kaargoo taasisa. Kaargoo ergadhaa. Kazzaa batarrafa gin shaanxaa 5, 6, shaanxaa 4 yoo baay'ate kiiloo 40 yookiin 46 eeyyama bakka. Kiiloo 10 harkatti baattu. Kanammoo hin gaafattu madaamin teessan gaafa tikeettii isinii murtu kiiloo meeqanaa murtee tikeettii kiyya irratti kiiloo meeqatu barreeffama jettee gaafatta. Hundumtuu mazzanamee darba waan ta'eef kiiloo takkitti namaan dabarsan jedhanii imaaraat kana irratti jechuudha. Kana waan ta'eef haara of eeggadhaadhaan maaloo birrii keessan maaliif kasaartu fuutanii galtanii qarshii qabattanii galtanii wanna barbaadan kun biyyattuu bituu hin dandeessu isiniin jedha. Egaa baay'ee isin jaalladha turtii gaarii piliis maaloo. Meeshaa keessan gattanii hin deeminaadha qarshii qabadhaa galaa. Itoophiyaa irratti qarshiitu isin barbaachisa. Uffanni guute uffanni eessumayyuu taanan qarshii qabaadhu malee istaandaardii ati barbaaddeen jira isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha turtii gaarii piliis badii akkanaatirraa of eegadhaa qarshii keessan bittanii orofatti gattanii hin galinaadha. Turtii gaarii.